Raashiyaan diroonii fi jeettilee waraanaa Itoophiyaadhaaf ergite. Itoophiyaan piroojeektii yaalii boba'aa baaburaan geejjibuu eegalte. Bara 2026tti Itoophiyaan sadarkaa humna waraanaa fooyya'aa galmeessite. Ameerikatti itti aanaan ministeera dhimma alaa kabaja waggaa 90ffaa humna qilleensa Itoophiyaa irratti hirmaate kanneen ja'an hangafoota keenya irraatii amma oduu bal'inaan. Ameerikatti itti aanaan ministeera dhimma alaa kabaja waggaa 90ffaa humna qilleensa Itoophiyaa irratti hirmaate. Kiristoofer Laandaawuun itti aanaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa sagantaa sirna goolabamuu waggaa 90ffaa humna qilleensa Itoophiyaa Bishooftutti gaggeeffame irratti hirmaatanii jiru. Kiristoofer Laandaawuu dabalatee ajajaa Afrikaa Ameerikaa Leetanaal Jeneraal Daagviin Andersanii fi Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Herviin Maasingaas argamanii jiru. Keessummoonni kanneen mooraa humna qilleensaa keessatti simannaan hoogganaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa fi ajajaan humna qilleensaa Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa hooggantoota olaanoo raayyaa ittisa Itoophiyaa waliin ta'uun simatanii jiru. Keessummoonni kanneen Expo Aviyeeshinii waggaa 90ffaa humna qilleensa Itoophiyaa kabajuuf qophaa'e irratti argamuun daawwannaa isaanii gaggeessanii jiru. Itoophiyaan piroojeektii yaalii boba'aa baaburaan geejjibuu eegalte. Qajeelfama ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad hordofuudhaan daandiin baabura Itiyoo-Jibuutii fi dhaabbanni boba'aa biyyoolessaa NOC piroojeektii yaalii boba'aa baaburaan geejjibsiisuu eegalanii jiru. Inisheetiivichi qormaata loojistikii furuuf geejjibni meeshaalee ijoo kana akka boba'aa ammayyeessuuf kan akeekedha. Kanaan dura bu'uuraalee misooma daandii baaburaa kana buufata boba'aa waliin wal qunnamsiisan dhabuu irraa kan ka'e konkolaattonni taankii boba'aa 110 osoo hin fayyadamin hafanii turan. Kana furuuf jeettii boba'aa Hoorizan Jibuutii Terminaalsi Limitidii fi buufata baaburaa jidduutti walitti hidhaminsa baaburaa kiiloomeetira 1.5 ijaaruuf mariin taasifamaa jira. Walitti hidhaminsi kun karaa baaburaa Itiyoo-Jibuutiitiin boba'aan guututti akka geejjibsiifamuu ni dandeessisa. Akka qaama piroojeektii yaalii kanaatti gurraandhala 27 bara 2026 irraa eegalee Finfinnee irraa diizila liitira 120 kan geejjibsiisu yoo ta'u, milkaa'inaan geejjibni boba'aa bal'aan baaburaa ni jalqabama. Kunis baasii loojistikii haalaan hir'isuu gabaa boba'aa fi xaa'oo Itoophiyaa tasgabbeessaa ja'ameeti eegama. Tattaaffin kun qaama tarsiimoo mootummaa bal'aa sirna baabura Itiyoo-Jibuutii haala bu'a qabeessa ta'een fayyadamuudhaan loojistikii galtee fooyyeessuu fi kasaaraa maallaqaa alaa hir'isuuf qopheessedha. Qondaaltonni piroojeektiin kun gahumsa dhiyeessii Itoophiyaa meeshaalee murteessoo ta'aniif ni guddisa ja'aniiti abdatu. Bara 2026tti Itoophiyaan sadarkaa humna waraanaa fooyya'aa galmeessite. Akka gabaasa haareenni dhaabbata Global Firepower bara 2026tti baase agarsiisutti, Itoophiyaan sadarkaa humna waraanaa addunyaa irratti fooyya'insa galmeessitee jiraachuu ifa godha. Biyyattiin bara 2025tti sadarkaa 52ffaa irra turte amma gara sadarkaa 47ffaatti ol ka'uudhaan sadarkaa 5 fooyyeessitee jirti. Akka gabaasichaatti Itoophiyaan indeksii humna waraanaa duwwaa tuqaa 825 qabdi. Sirna madaalli Global Firepower kun humna waraanaa biyyoota 145 kan madaalu yoo ta'u, lakkoofsa waraanota meeshaalee waraanaa lafa qilleensaa fi galaana bajeta ittisa qabeenya loojistikii fi humna diinagdee irratti hundaa'a. Sadarkaa Afrikaa keessatti Itoophiyaan bara kana 5ffaa ta'uudhaan argamte. Bara 2026tti Masriin Afrikaa keessaa humna waraanaa olaanaa qabdu ta'uun ammas itti fuftee jirti. Masriin indeksii humnaa duwwaa tuqaa 365 takka qabaachuun Afrikatti takkaffaa addunyaatti ammoo sadarkaa 19ffaa qabattee argamti. Akkasumas Aljeeriyaan sadarkaa 2ffaa, Naayijeeriyaan 3ffaa, Afrikaa kibbaa 4ffaa qabachuun isaanii gabaasichaan mirkanaa'ee jira. Bara kana keessatti Itoophiyaa dabalatee Morookoo, Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo, Suudaanii fi Taanzaaniyaa waliin biyyoonni Afrikaa 14 sadarkaa isaanii tarree humna waraana addunyaa irratti fooyyeessan jechuudhaan gabaafamanii jiru. Afrikaa waliin hariiroo sii cimsachuudhaaf Raashiyaan diroonii fi jeettii waraanaa Itoophiyaadhaaf ergite. Kanaanis Raashiyaan jeettiiwwan leenjii YAK 440 dabalatee jeettiiwwan lolaa
diroonii waraanaa Ooriyoon tokko waliin Itoophiyaaf geessuun gara fuula duraatti waliigaltee meeshaalee waraanaa biyyoota lamaan jidduutti taasifte. Jettiiwwan YAK 130 adda durummaadhaan leenjii balaliistotaatiif kan qophaa'an yoo ta'u, hojii lolaa salphaa keessattis itti fayyadamuun ni danda'ama. Gama biraatiin dirooniin Ooriyoon kan olkeensa giddugaleessaa yeroo dheeraaf kan dandamatu xiyyaara nama maleessaa kan kanaan dura Yuukireen keessatti itti fayyadamaa turte yeroo jalqabaaf gara Afrikaatti ergamuun isaa ni yaadatama. Itoophiyaan duraanuu diroonii adda addaa biyyoota akka Turkii, Iraanii fi Chaayinaa irraa maddan hojjetti. Haala faayinaansii waliigaltichaa ilaalchisee ibsi bal'aan kan hin kennamin yoo ta'u, Itoophiyaan meeshaalee haaraya kana hojii waraana isii keessatti akkamitti walitti makuuf akka karoorfatte ammatti hin ibsamne. Haa ta'u malee geejjibni kun Itoophiyaan walitti dhufeenya yeroo dheeraa dhiyeessitoota waraana Raashiyaa waliin qabdu kan mul'isu yoo ta'u, kanaan dura xiyyaarota waraanaa fi sirna waraanaa elektirooniksii Mooskoo irratti argattee jirti. Tarkaanfiin kun sababa waldhabdee Yuukireen keessatti deemaa jiru qoqqobbii idila addunyaa fi adda baafamuu mudatus dhiibbaa waraanaa fi sochiin alergii isii akka addunyaatti eeguuf tarsiimoo bal'aa Raashiyaan qabdu keessaa tokko tahee ilaalama. Raashiyaan tumsa waraanaatiin alatti hariiroo dinagdee Afrikaa keessatti qabdu cimsaa jirti. Keessumaa walta'iinsa qabeenya warqee hirmaachisuun biyyattiin qoqqobbee biyyoota dhiyaa akka irra dabruuf gargaara. Raashiyaan yeroo dhiyootti xiyyaarota waraanaa sadarkaa olaanaa qaban gara Itoophiyaatti erguun bakka waraanaa isii naannicha keessatti daran babal'isuu akka dandeessu gabaasaaleen ni mul'isu. Kanaan walqabatee xiinxaltoonni gurgurtaan yeroo dhiyoo kun daldala qofaaf akka hin taanetti ilaaluun Raashiyaan waltajjii addunyaa irratti qormaata keessa osoo jirtuu hirmaannaa waraanaa fi dinagdee Afrikaa keessatti qabdu gadi fageessuuf kutannoo qabdu kan cimsuudha ja'an. Egaan kabajamtoota hordoftoota waan kee miidiyaa oduu fi odeeffannoon ammaaf walitti qindeeffannee kanaan goolabamee sagantaa birootiin hanga walitti deebanuu nagayaan nu tura.